Ashama harka fuunee hordoftoota aanolee global media kun kan isiniif darbaa jiru aanolee global media irraayi qophiin keenya har'aa qophii gaazexeessitootaa marii haala yeroo irratti kan jedhudha. Kallattimaan akka nu duukaa taatan kabajaan isin gaafanna gara tolchaa isin dabarsa. Hayyee hordoftoota keenya kun marii gaazexeessitootaa media aanolee irraa isinii darbu. Marii kana keessatti qabxiiwwan tokko tokko kaafnee haala yeroo irratti yaada wal jijjiirraa hanga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra. Kallattimaan gara seensa keenyaatti deemna. Akkuma beekamu Oromiyaa keessatti guutummaa biyyaa keessatti jijjiiramni tokko tokko ka duriitirra hamma tokko jijjiiramni ni jira. Kana irratti waan tokko tokko gaafii si gaafadha. Jijjiirama dhufe kana akkamitti ilaalta? Adam gaafii bareeda. Dhugaadha jijjiiramni dhufee jira. Biyyi keenya bakka waggaa irraa jirtu har'a hin jirtu. Wanti waggaa irraa ture har'a hin turre. Wanti baatii 7 dura ture har'a hin turre. Jijjiiramni dhufeera. Jijjiiramni dhufe kun immootu wareegama aarsaa lubbuutiin dhufee jechuudha. Jijjiiramni kun yeroo dhufu immootu harka Oromootti kufe. Warraaqsi akkana yeroo 2-3 empire san keessatti gaggeeffamee ture. Bara mootiin Haayila Sillaasee aangoo irraa kaafamu warraaqsa wal fakkaatu gaggeeffame. Warraaqsi suni gaggeeffame injifannoon isaa nama biraa harkatti kufe. Saba biraa harkatti kufe. Gaafa dargiin aangoo gadhiisu illee warraaqsa wal fakkaatu gaggeeffame. Afaan qawweetiin. Injifannoon suni saba Tigraay harkatti kufe jechuudha. TPLF harkatti kufe. Ammas warraaqsa waggoota 4 darban gaggeeffame kuni dhufeetiniin carraan saba kana gahee saba kana harkatti kufe jechuudha. Carraan amma saba Oromoo harkatti kufe kuni waggoota 120 booda nu gahee jechuudha. Carraa kana kunuunfachuun, carraa kana tikfachuun, harkatti qabachuun xiqqoo jedhanii tuffachuu osoo hin tahin tajirtu tan harkatti qabatanii taaftee barbaaddattu eegama malee dura dhaabbachuun wal sakaaluun walitti hinaafuun hin barbaachisu. Jijjiiramni dhufee jira, dhufee jira. Jijjiirama guddatu dhufe. Jijjiirama hin yaadamintu dhufe. Jijjiirama hin eegamintu dhufe. Eenyu mallee gaafa warraaqsi biyya keenya keessatti eegalu jijjiiramni kuni waggoota 2-3 kana keessatti hin argama jedhee eenyullee hin yaadne. Eenyullee hin yaadne. Saffisa hin eegaminiin qeerroon hayyuu isaa, aktivistoota isaa, hoggansa isaa dhageeffatee tarsiimuun masakamee qabsoo waan gaggeesseef qabsichi yeroo gabaabaa keessatti firii barbaadamu buuse jechuudha. Firii barbaadamu buuse. Firii kana seeran qabu barbaachisa. Yoo seeran hin qabin si harkaa bada. Jijjiirama guddaa dhufe. Jijjiirama nuhii miti Afrikaan guutuun ragaa bahe. Jijjiirama nuhii miti addunyaan guutuun ragaa baatetu dhufe jechuudha. Jijjiirama hin dhufne jechuun hin danda'amu. Osoo nutu hin dhufne kan jennu taate Afrikaan guutuun ragaa bahee jira, addunyaan guutuun ragaa bahee jira jechuudha. Jijjiirama guddaa dhufe. Jijjiirama guddaa dhufe. Okay, akkuma beekamu jijjiirama dhufe akka kanaan ibsitee jirta. Deebi'ee immoo amma yeroo kanatti Oromiyaa keessatti bakka tokko tokkotti rakkoon tokko tokko uumamaa jira. Rakkoo ABO shanee fi mootummaa jidduu tana akkamitti ilaalta? Furmaanni hoo maali? Kan jedhu irratti ibsa xiqqoo osoo nuuf kennite bareeda. Adam akkuma waliin beeknu maali beektaa? Rakkoo kanaaf bu'uurri mootummaadha jedhee amanaan. Rakkoo kanaaf bu'uurri mootummaadha jedhee amanan. Jaarmiyaaleen afaan qawweetti amanan tokko qofaa miti. Jaarmiyoota hedduutu jira warri afaan qawweetti amanu. Hunduu mootummaa wajjin mari'atee waan irratti waliigalu sanii waliigalee biyyatti deebi'e. Mootummaan asitti maal logongoree yoo ka jettu taate mootummaan mootummaadha. Akkaataa dhaabbilee siyaasaa shororkeessummaan farrajamanii biyya alaa turan biyyatti deebisuun seera wal fakkaataa baasa. Dhaaba tokko seera addaa, dhaaba tokko seera addaa. Wanti inni baasu hin jiru.
mootummaan waan ta'eef mootummaan seera wal fakkaataa baasa karoora wal fakkaataa baasa dhaabbileen siyaasaa akkamitti biyyatti deebi'an waan jedhu walitti qabaadhaan karoora wal fakkaataa baasa karoorri seerri gimboota sabaatiif baafamee fi kan abaa of baafamee adda addummaa qabaachuu hin qabu maaliif jaarmiyaaleen hunduu biyya san bilisoomsuudhaaf qabsaa'aa waan ta'eef amma asitti maal jechuu barbaade mootummaan jalqaba gaafa abaa shanee biyyatti deebisu karooruma seera jaarmiyaalee kana biyyatti kaaniin biyyatti deebiseen biyyatti deebisuu qaba haala wal fakkaataa ta'e amma kana yoo laalle akkaataan jaarmiyaaleen kunniin biyyatti deebi'aniif akkaataan abaa'oon tokko biyyatti deebi'eef akkaataan abaa'oon qaama cimsaa biyyatti deebi'eef akkaataan adda tokkummaa walabummaa oromiyaa biyyatti deebi'eef akkaataan gimboota sabaatti biyyatti deebi'eef akkaataan abaa'oon shanii biyyatti deebi'aniin garaagarummaa qaba kun ta'uun hin malle kuni ta'uun rakkoo amma dhalatu kana uumee jechuudha jalqabumaayyuu wanti kun ta'uun irra hin turre gimboota sabaatti waraana mataa isaa qaba mootummaa wajji wal dubbatan biyya keessatti qabsoo karaa nagaa gaggeessuun carraan argame qabsoo karaa nagaa gaggeessuun erga carraan jiraate qabsoo karaa nagaa gaggeessina jedhee waraana isaa qabatee biyyatti gale akkuma gimboota sabaatti biyyatti gale sanitti abaa'oon shanii kunillee biyyatti galuutu irra jiraata tureeyyu mootummaan akkuma gimboota sabaatti hojii dubbatinitti abaa'oo shanii kana hojiillee dubbatutu irra jiraata tureeyyu wanti yookaan gimboota sabaatti ol fuudhanii jaarmiyoota kaanirra adda godhanii yookaan immoo abaa'oo shanii ol fuudhanii jaarmiyoota kaanirra adda godhaniitiin isaan laalanii hin turre bifa wal fakkaataan biyyatti deebi'uu qaban ture maddi rakkoo achirraa eegalte ka achirra tareemmootu jaarmiyoonni kun erga biyyatti deebi'anii jaarmiyoonni hunduu seera biyyattii kabajaniitiin qabsoo filannoo dhufuuf of qopheessuu eegalan jaarmayni abaa'oo shanii kun immoo baatii 3 keessatti afaan qawweetiin mootummaa oromoo kana diigaa jireetiniin karoorfate isa kanatu rakkoo dhale rakkoon bakka kana furmaanni jiru maali jettee ilaalte yaaddaati akka keeti rakkoon bakka kana furmaati jiru mootu jaarsummaa maal osoo hin taane akka oromootti wajjin dubbachuudha abaa'oon shanillee qabsoo karaa nagaa gaggeessidhee biyyatti deebi'e wanti inni qawwee kaasuuf hin jiru mootummalleen akkuma jalqaba waliigalan saniin waliigaltee san hojiitti jijjiirutu irra jira jechuudha waliigaltee jalqaba dubbatan san namni waliigaltee kana diige abaa'oonis haa ta'u jaarmayni biraa waliigaltee kana diige taananiin tarkaanfii seera fudhatamuu qaba biyyi takka seera ittiin bulmaata qabdi namni seera san cabse namni hojii seeran alaa dalage jaarmayaas haa ta'u nama dhuunfaas tarkaanfii seera fudhatamuu qaba ati nama ajjeeftee mootummaan jaarsummaa sitti erguun aadaa miti tarkaanfii seera fudhatama olaantummaan seeraa kabajamuu qaba wanti tahaa jirus isuma kana wanti amma tahaa jirus isuma kana kanaaf falli biraan jiru amma dhugaa qofarratti hundaa'aniitiin hojjechuudha hunda caalaa mootummaan nageenya ummataa eegsisuu danda'u qaba jaarsummaa osoo jedhan ummati oromoo lixa oromiyaa hedduu rakkate daldalaan oomisha isaa karaa gabaatti ittiin geeffatu dhabe qonnaan bulaan daldalalleen akkasuma manneen barnootaa 300 oltu hanga ammaa tajaajila barnootaan eegalle barattoonni mana barumsa kanatti baratan hundi isaanii ila ammaatitti barataa hin jiran so mootummaan haga wanti kun hundi ta'u dhaabbatee ilaaluu irra hin jiraatu tureeyyu tarkaanfii seeraa hoggansii jaarmaa kanaa hoteela eelii finfinnee jira waliin mari'achuu waliin haasa'uu qaamni waliigaltee san cabse mootummaan tarkaanfii seeraa irratti fudhachuu jaarmayni maqaa oromootiin qabsaa wanti inni beeku qabe yoo jiraate injifannoon amma argame kuni injifannoo wareegama ilmaan oromootiin dhufe ka oromoo aangeesse mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun mootummaa oromooti jaarmayni saba kanaaf qabsaa jedhu
mootummaa saba kanaati irratti qawwee dhukaasuun dogongora seerati seenatis. Kanaaf ani Oromoo yoo qabsaa'e akkamitti jaarmaya biyya bulchaa jiru hoggansa ummati jala hiriirratti qawwee dhukaasa kun ta'uu hin qabu. Injifannoo dhufe kana waliin tikfachuu qabna. Injifannoo amma dhufe waliin tikfachuu qabna. Fakkeenyaaf amma wanti har'a Gujii keessatti ta'ee jira. Abbootiin gadaa Gujii labsii nagaa torban tokkoof labsanii turan. Woboon godina Gujii abbootii gadaatti akka kennate. Muuxannoon akkasii sun lixa Oromiyaattis babal'achuu qaba. Muuxannoon abbootii gadaa Gujii kuni gara lixa Oromiyaattis babal'achuu qaba. Eenyuuf jedhamee injifannoo argamte tana tikfachuuf. Injifannoon tun akka laayyootti hin dhufne. Waggaa 120 booda nu dhaqqabde. Injifannoo kana tiksuun mala marii hin qabnedha. Tokko isa kanaaf. Lama ilmaan keenya carraa barnootaa dhaban. Sababa jeequmsa mootummaa fi abaa'oo shanee jidduu jiruun ilmaan keenya carraa barnootaa dhaban lixa Oromiyaatti isaaniif jedhamee. Qonnaan bulaa oomisha isaa karaa gabaatti geeffachuu hanqatisaniif jedhamee nageenya biyyattiitiif jedhamee injifannoo saba kanaatiif jedhamee yeroon kuni yeroo Oromoon itti wal loluu miti. Yeroo Oromoon itti wal gargaaree cehumsa kanatti cehuu qabu. Kanaaf jedhamee muuxannoon amma Gujiitti argame kuni muuxannoon abbootii gadaa Gujii kuni gara abbootii gadaa Maccaatti darbuu qaba. Abbootiin gadaa Maccaa labsii nagayaa akka abbootiin gadaa Gujii labsan kanatti labsuu irra jiraata. Labsuu irra jiraata. Kanaaf woboon zoonii lixallee akkuma woboo godina Gujii jaal Eliyaas Gaambeellatiin hoogganamu kanatti ummataaf qabsaa yoo ta'e ummata isaa dhagahee qawwee lafa kaa'ee akka sabaatti wal gargaaranii cehumsa kana saba kana ceesisu malee walirratti dhukaasuun gatii hin qabu. Falli jiru muuxannoo amma godina Gujiitti agarre kuni abbootiin gadaa Maccaa fudhatanii labsii nagaa torban tokkoof torban lamaaf labsanii warra bosona keessa jiru san illee bosonaa baasanii qawwee lafa keessisanii mootummalleen akka uummata san irratti hin dhokaafne irraa dhaabanii carraa argame kanatti fayyadamee yoo mootummaa ta'uu barbaade filannoo dhufuuf qopheessu. Yoo saba kana ceesisuu ka barbaadu taate mootummaa kana wajjin wal gargaaranii saba kana ceesisuu furmaan isa kana. Okay, yaada bareeda. Oromoon kana booda eenyu waliin hiriiruu qaba jettee yaadda? Kuni ifa beekta. Sabi keenya kun rakkachaa ture. Oromoon rakkachaa ture. Keessaa waggoota 20-30 darban hoggansa dhabee rakkataa ture. Hoggansa namni kun hoggansa kiyya jedhee jala hiriiruu hin qabu Oromoon. Wanti qabsoo Oromoo tana qancarsee waggoota 140 darban akka firii hin godhanne si taasise hoggansa dhabuu kenna. Osoo hoggansa qabaanne qabsoon tun lafa geetti. Dhugaa rabbi ODP jedhuufi miti. Qabsoo Oromoo kana osoo ODP'n Dr. Abiyyi faa lammaan faan guduunfuu baatanii ammas yoona qabsootti jirra. Isaan kuni hoggantoota saba kanaati. Maaliif hoggantoota saba kanaa jennaan? Sabatu wajji hiriire, sabatu wajji dhaabbate, sabatu wajji ol ka'e. Dhugumaatti immootu hoggantoota saba kanaati. Qabsoo wal fakkaatatu akkuma reebsi kaasee bara mootiin Hayila Sillaasee aangoo irraa kufe qabsoo wal fakkaatati warraaqsa barattootatu ture. Jaarmayni hoggansi qabsoo san guduunfee saba kana aangeessutu dhabame. Hoggansatu dhabame. Bara mootummaan dargii kufu Oromoon qabsoo hadhaawaa gaggeessaa ture. Keessumaayyuu addi bilisummaa Oromoo qabsoo hadhaawaa gaggeessaa ture. Qonnaan bulaa Oromoo qabsoo hadhaawaa gaggeessaa ture. Garuu namni qabsoo san guduunfee hoggansi qabsoo san guduunfee saba kana aangeessee kursii gubbaa kaa'uu dhabame. Injifannoo san namni biraa saame. Eengaddas osoo Dr. Abiyyi fi Lammaa Magarsaa qabsoo kana guduunfanii tapha siyaasaa taphatanii Oromoo fuudhanii kursii gubbaa kaa'uu baatanii kursii sana osoo qabachuu baatanii tarii bakka san nama biraattu qabataa tarii immootu arallee qabsoo keessa jirraa jechuudha.
Kanaaf bakka amma dhufne kana dhufuudhaaf miinaan hoggansi taphate taphni hoggansi taphate Dr. Abiy lammaffaa jechuu kiyya. Taphni isaan taphatan tapha laayyooti miti. Hoggansa qabna amma akka sabaatitti. Kanaaf hoggansa kana jala deemuu barbaachisa. Hayyoota keenya dhageeffachuu barbaachisa. Hoggansa kana immoo ka jala deemnu hanga isaan daandii sirrii irra jiranitti. Hayyoota keenya ka jala deemnu hanga isaan daandii sirrii irra jiranitti. Yoo isaan daandii sirrii irraa maqan lakki mayxee jirta daandiin tana itti deebi'i jedhanii itti himuu danda'uu qaba. Sabichi ammatti kan jala ce'uu qabnu Dr. Abiy fi lammaan alatti hoggansi saba kana ce'isuu danda'a jedheetiin amanu waan hin jirreef sabi Oromoo isaanuma jala osoo deeme hin ca'a jedheetiin hin amana. Gara fuulduraatti tarkaanfata. Hin tarkaanfata jedheet amanan afiyyatti. Warraaqsi kun kan arma duraa hojii wal fakkaata akkuma ati wante garuu hoggansa waan kana mataa kana qabeetiin gara fuulduraatti ce'isuu barbaada jechuudha. Akka harkeetti. Eeyyeen wanta hundaaf hoggansa yeroo baay'ee qeeqni jaarmiyaalee siyaasa keessaa afaan qawweetti amanan ka biyyoota ollaa maandeffataniitiin qabsaahan irratti qeeqni ka'umaa inni biyyatti gala biyyi Oromiyaan bosona lolaaf riphee lolaaf mijataa hedduu qabdi. Hoggansa jechuun ka saba isaa keessa taa'ee wajji beelahee wajji dheebote ala ta'anii qabsoo sabaa hogganuun hin ta'u biyyatti deebi'a hoggana rakkoo hoggansaatu ture sii galee arra hoggansiisu hin jira. Hoggansa kana jala ce'uun barbaachisaadha. Yoo hoggansa hin qabaatiin akkuma arma dura taane san taanaa jechuudha. Akkuma bara Haayila Sillaaseen aangorraa buusan dargiin qabate akkuma bara dargiin aangorraa buusan hoggansa dhabuudhaan TPLF bakka san qabatte akkas taanaa jechuudha. Kanaaf hoggansa kana jala ce'uun dirqama. Namni sadii yoo wajjin karaa deeme sadiin san keessa tokko hoggana ta'uu qaba. Namni sadii yoo imala wajji deeme namni sadiin suni gattaa'ee mari'atee hoggansa tokko of keessa baasuu qaba. Yoo akkas hin ta'in sadiin waliin hin galanii jechuudha. Sadiin waliin wal diigan. Kanaaf sabii guddaan kun immootu hoggansa cimaa tokko dhabuun hanga har'aatitti qabsoon isaa akka hankaaf bacancaru ta'e. Kanaaf rabbiif haa galatu har'a hoggansa qabna. Hayyoottan hoggantoonni sadarkaa garaagaraatti jiran cufti hoggansa kana wajji ta'uudhaan saba kana ce'isuuf hojjetaa jiran. Oromoon jaarmiyaalee 14 qaba. Jaarmiyaalee 14 kana keessa jaarmiyaaleen 13 hoggansa kana wajji hiriiranii jiran. Qeerroon hoggansa kana itti amanee itti of kennee waliin dalagaa jira. Kanaaf sabi bal'aan hoggansa kana jala ce'uutu isarraa eegamaa jechuudha. Okay, galatoomii tolcha mootummaan hoo maal godhuu qaba jettee yaadda? Wanti mootummaarraa eegamu hoo maali? Mootummaan waa hedduu gochuu qaba beektaa? Ammatti wanta nu barbaadu san godhuu hin danda'u. Maaliifi? Xalaatu ture beektaa? Waggaa 130 gabrummaa jala ture. Diinni yeroo waggaa 130 nu bite kanatti waa hedduu xaxe. Xaxaasan hiikuun yeroo gaafata. Saffisa hin yaadaminiin xaxaasan hiikaa jiran hoggantoonni kunniin. Saffisa hin yaadaminiin. Ispiidii amma irra jiran kanaan agartee akkuma meedaaliyaa itti hidhaa gaggeessan kana kaan immootu sooramaan baasan kana kallattii garaagaraatiin xaxaawwan san daddafanii hiikanii saba kana gama misoomaatti galchuu saba kana dinagdeen guddisuu wanti mootummaan yeroo garii dogongoruu hin jira beektaa saba biraa gammachiisuuf jecha qooda Oromoon biyya san keessatti argachuun malee ka isaan irraa argantu jira waan sabi kuni argachuun malee fakkeenyaaf qabxiilee Finfinnee fudhachuu dandeenya. Dhimmi Finfinnee dhimma marii hin qabne. Finfinneen Oromiyaa jalatti deebi'uun waan mariif dhiyaatu miti. Mootummaan ijjannoon amma inni qabu dhimma Finfinnee yoo kakaasu taate sabi Amaaraa natti rifata. Saba Amaaraatu natti rifata jedhee Oromoon Finfinnee dhabuun qabu. Saba Amaaraatu natti rifata jedhee Oromoon Walloon dhabuun qabu. Saba Tigraaytu natti mufata jedheetiniin Oromoon Raayyaa dhabuun qabu.
haqa kenna. Waan isaa waan ta'eef jechuudha. Haqa kenna. Kaleessa dhabne humnaan nurraa fudhatan. Har'a mootuu bakka kaleessa itti deebinee jirra. Daddafnee humna taana. Sabichi akka sabaatti humna ta'uu qaba. Mootummallee nuuf humneessuu danda'uu qaba. Dafnee humna taanee waan dhabne guutuu waan nu harka hatame guutuu deeffachuu danda'uu qabna. Sabi Amaaraa mufachiise jennee Finfinnee dhiisuu hin qabnu. Sabi Amaaraa mufachiifne jennee Walloo dhiisuu hin qabnu. Garuu wanni sun ammaa miti yeroo qabdi. Waan san gochuudhaaf tarkaanfii sanitti seenuudhaaf mootummaan xaxaawwan siin jedhe san hunda ciruu qaba. Sabillee of humneessuu qaba. Diinagdeen of humneessuu qaba. Siyaasaan of ijaaruu qaba. Hawaasummaan ijaaramuu qaba. Roga hundaan ijaaramuu qaba. Gaaf Oromoon humna ta'ee Walloo miti, Raayyaa miti, Finfinnee miti, gaanfi Afrikaa kun hundi isaan harkatti deebi'a. Akkuma seenaa dhagaa guddannee gaanfi Afrikaa kun cufti isaa ka uummata Oromooti, ka uummata Kuushi. Abbaan gaafa Afrikaa kanaa nuyi dhiibamnee waan hagasiisan keessatti haa gallu malee gaafii kun guutuun kenna ture. Gaanfi Afrikaa kun guutuun impaayera sanii miti. Gaanfi Afrikaa Aksuum osoo hin hafin harka keenyatti deebi'u ta'a. Saniif immootu humnaa'uu qabna. Mootummallee of humneessuu qaba. Ijjannoo saba Amaaraa gammachiisuudhaaf Oromoon waan isaa dhabuu qaba jedhu san immootu sirreeffachuu qaba. Abbaan fedhe afaan mufatu, abbaan fedhe qilee haaseenu Oromoon waan argachuu malu argachuu qaba. Abbaan fedhe uf hafannisu, abbaan fedhe dachii haalixu Oromoon waan argachuu qabu san argachuu qaba. Waan namaatti bu'uu hin qabu. Garuu haqa isaa immootu argachuu qaba. Sabi biraa fakkeenyaaf sabi Amaaraa yookaan sabi Tigraay dhimma Wallootii irratti Wallooteen akka Oromooti. Kana seenaniif seeralleen ragaa ba'a jechuudha. Dhimma Walloo Amaarri mufata jennee dhiisuu hin qabnu. Haqa kenna waan ta'eef waan san argachuu danda'uu qabna. Mootummallee ijjannoo kana qabaachuu qaba. Sabillee ijjannoo kana qabaachuu qaba. Tarkaanfii sanitti seenuudhaaf akkuma qara isin jedhe humna ta'uu barbaachisa waan ta'eef sabichi uf ijaaruu qaba. Roga hundaan uf ijaaruu qaba. Akka amma argaa jirru kana walitti dhukaasoo osoo hin tahin miseensa paartii kaanii ta'anii dhakaa wadatti darbuu osoo hin tahin waa tokko amma Dr. Abiy fa'aa ergaangootti dhufanii baatii 8 miti. Baatii 8 moo 9 bara. Baatii 8 fi 9 kana keessatti haga silaa deemuu qabnu hin deemne. Maaltu gufuu ta'e? Haga silaa wal qabanneetiin deemuu qabnu san wal qabannee deemuu dhiifnee dhakaa wadatti darbataa turre. Mootummaan rakkoo jidduu isaatiif jidduu abaa'oo furuudhaaf baatii 3 baatii 4 hojii isaa dhiisatiin waan kanaaf olii gad deemaa ture. Abbootiin gadaa waan hojjechuu qaban dhiisaniitiin jaarsummaa deemaa turan. Abbootiin amantaa waan hojjechuu qabu dhiisanii jaarsummaa deemaa turan. Qeerroon qabsoo misoomaa qabsoo siyaasaa gaggeessaa jiru san dhiisatiin jaarsummaa deemaa ture. Yeroon kun yeroo ofii kennaa wal dhabneetiin jaarsummaa fi kaaniin yeroo itti fidnu miti. Yeroo ce'umsaa irra jirra. Yeroo ce'umsaatiin wallollee biizii of godhuu hin qabnu. Xiyyeeffannoon keenya guddaan ce'umsa irratti xiyyeeffachuu qaba. Marra kiba farasee inni shakka duhuru jettee arabni mamaayitu. Nama farda lama yaabbatee eegee tarsa'a. Waa lama hin dhaqqabnu. Jaarsummaa fi ce'umsa kana jijjiirama kana ce'isuu hin dhaqqabnu. Rakkoo jidduutti kenna jiru dhiifnee akka jirutti ce'umsa irratti xiyyeeffachuu qabna. Waa tokko beekuu qaba namni kenna. Abashaan waggaa 130 kanu bitte kanu bulchite rakkoon jidduu isaanii jiru dhabameeti miti. Akkuma nuyi kanatti jidduu isaaniis rakkoo ture. Garaagarummaa ture. Garuu garaagarummaa jidduu isaanii jiru san dantaa sabaa hin caalchisan. Namni keenya mootu dhaaboliin keenyas rakkoon isaanii maa inni dantaa sabaa caalaa dantaa jaarmayaa caalchisan. Miseensi jaarmayaas akkasitti hubachuu hin qabu. Jaarmayni hin bada sabichi garuu hin badu. Jaarmayni hin dhalata hin badas sabichi garuu achuma taa'a. Jaarmaan kamuu sabaa olii miti. Kanaaf akkuma Abashaan waggaa 130 yeroo nu bulchan yeroo qabeenya keenya saaman yeroo namaa gadi nu godhan san garaagarummaa jidduu isaanii dhiisaniitiin akkaataa saba Amaaraa saba Habashaa kana itti aangeessi irratti hojjetan sanitti Oromolleen rakkoo jidduu isaa kana dhiisee sanirratti dalaguu qaba. Wala faanfaanjeessuun amma miidhaa guddaa qaba bifa kanaan jechuudha. Kasaaraa guddaa keessa nama galcha.
kasaaraa kana mootu namni kasaaraa kana mootu namni babal'isaa jiru namoota nuti sila hayyoota jennee of duratti ilaallu. Arra jaarmiyaaleen siyaasaa nama biyya san gaggeessuu danda'an, nama Afrikaa kana guutuu bulchuu danda'an. Isaan kun hayyoota. Aktivistooti gariin waan isaan yaadii isaan tarkaanfachiisan walumaan argaa jirra. Kuni ta'uu hin qabdu. Oromoo jidduutti dhugaa barbaachisa. Yoo dhugaan hin jiraanne yoo wal sobnu taane saba kana kuffisnaa jechuudha. An olaantummaa kiyya agarsiisuudhaaf ati olaantummaa kiyya agarsiisuudhaaf yoo koodratti dullu taate akkuma laal arbii yoo wallolii margatu miidhama jedhanii miti gaafa isaa wallolan san saba kanatu miidhama saba kanaaf yaaduu danda'uu qaban. Argaa jirra ammas sabni akka miidhamu jira. Akkuma bita keessa mul'ataa jiru. Haqa. Mannoonni barnootaa dubbatteerta wanta akkanaa kana mudata jechuudha. Kanaaf wal jala cimuun dirqama ta'a. Wal dhaga'uun barbaachisaadha. Egaa hordoftoota keenya kan daawwataa jirtan qophii marii gaazexeessitootaa Anolee Global Media irraa kan isiniif darbuudha. Magaalaa Kaayiroo irraa isiniif darbaa jira. Qophii keenya gara goolabuutti dhiyaataa jirra. Goolabuun duratti mee tolchaan maal dhaamta? Dhaamsa maal dhaamatu barbaadda? Wanti uummataaf dhaamtu maali? Hayyee wanti akka yaada dhumaatti jedhetiniin kaasu namni hunduu yaada ijaarsa irratti xiyyeeffachuu qaba. Dhugaa irratti xiyyeeffachuu qaba. Dharaa wal deeggaruu hin qabnu dhugaa irratti wal deeggaruu qabna. Obboleessa keenya jaalannu maan taane jaarmayaa miti haadha keenya abbaa keenya maan taane yoo dhugaa irra hin jiraanne karaa dharaa irratti deeggaruun nurra hin jiraatu. Eenyumallee haa ta'u eenyumallee haa ta'u. Kallattii sirrii gadhiise tananiin dura dhaabbachuu qabna, gorsuu qabna, karatti deebisuu qabna. Siyaasa jennee walitti illee muufachuu hin qabnu, walillee deeneeffachuu hin qabnu. Namni irras ilaalcha garagaraa qabu, bor ilaalcha waloo qabaachuu mala. Siyaasa keessatti firii dhaabbataan hin jiru. Namni har'a wal ajjeesuuf wal barbaadu, bor waliin qabsoo wal fakkaata gaggeessuu danda'a. Jaallan qabsoo ta'e waliin qabsaa'uu danda'a. Fakkeenya si kaasa kaleessa qabsaa'onni Oromoo warra biyyatti deebi'an kanaa fi OPDO'n faallaa walii turan. OPDO'n qabsaa'ota kanneen ajjeesuudhaaf barbaadaa turte. Ajjeesuudhaaf yeroo jettu jala baqatanii biyya alaatti itti bahan. Har'a karuu kunooti jaallan qabsoo ta'anii waliin biyyata gaggeessaa jiran. Siyaasni fira dhaabbataa hin qabu. Kanaaf siyaasa akka siyaasatti hubachuu qabna. Walittis muufachuu hin qabnu. Waan bor tokko taanuuf jennee jechoota yoomillee onnee keenya keessaa baduu hin dandeenye jechoota onnee nama madeessu waliin jechuu hin qabnu hin darba waan ta'eef akkuma amma OPDO fi qabsaa'onni kaleessa fira qabsoo ta'anii waliin dalagaa jiran kana bor walitti deebinee waliin dalaguu dandeenya garuu jechaan lafee wal cabsuun hin barbaachisu dharaan wal balleessu illee hin barbaachisu dhugaa qofarratti wal haa deeggarru hunda caalaan mootu kabaja nama tokko kabaja jaarmaa tokkootiif osoo hin tahin kabaja saba kanaatiif haa hojjennu. Kabaja saba kanaa tursiisuudhaaf haa hojjennu. Eenyullee biyya haa bulchu eenyullee biyya haa bulchu sun dantaa kennaa miti. Dantaan kennamaa inni ulfina saba kanaati kabaja saba kanaati. Kabaja saba kanaati irratti haa xiyyeeffannu. Sabni miidhamuu qabu. Sabni miidhamuu qabu. Injifannoon amma argame kun bu'aan amma argame kun immootu bu'aa akka laayyootti dhufee miti. Bu'aa bargarii nyaachuun dhufee miti. Bu'aa piizaa nyaachuun dhufee miti. Bu'aa algaa gubbaa ciifamee dhufee miti. Bu'aa wareegamni lubbuun meeqa itti wareegamee lafeen itti cabee dhiigni itti lola'ee dhiirri meeqa itti kola'ee dhiirri meeqa biyyaatti ari'amee kumaatamaan itti hidhameetiin argame. Injifannoo wareegama ilmaan keenyatiif dhufe kanatti qoosuun hin barbaachisu. Ilmaan keenya kan wareegaman akka har'a nu as teennee qoosnuuf osoo hin tahin obboleeyyan keenya kan wareegaman abboonni keenya kan wareegaman har'a dhaabbannee akka qoosnuuf osoo hin tahin ulfina saba kanaa kabaja saba kanaa akka itti fufisnuu fi kan irratti xiyyeeffannee haa dalagnuu jechuu barbaada. Egaa tolchaa galatoomii kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin har'a qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan golabnee jirra. Yeroo biraa hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.